Quuqamni saba kiyyaa na deebisee jira. Hanga kagaraan kii nama daa'etti nin dubbadha. Feetan jaaladha, feetan jibba. Ani Oromoodha. Garuu waan na quuqetu jira waa'ee saba keessa. Jecha hayyuu tokkotu naa ta'e. Jecha nama jabaa wayiitu naa ta'e. Jecha san isinitti hima. Warri ABO'dha, warri WBO'dha, warri bosona keessaa lolaa jirtan erga lolaa jiraattan ummatatti as bayaa nu wajji lolaa nu deeggaraa nu gargaaraa ni lolla jedhaan qawwee itti hidhaa lolchisiisa. Ummanni dhumaa jira, hayyuun dhumaa jira, hayyuu takka takkaan keessaa fixaa jiran. Battee Urgeessaa erga ajjeesan xiqqoo booda immoo Abdii Raggaasaa ajjeesuuf jiran. Hayyoota Oromoo Daawud Ibsaa ajjeesutti jiran. Hayyoota Oromoo kan mana hidhaa keessa jiran takka takkaan fixuuf deemaa jiran. Namichi kun nama fixuuf deemaa jiru. Akkuma amma argaa jirtan. Rasaasni Haacaaluu ajjeese, Battee ajjeese. Rasaasni Battee Urgeessaa ajjeese, Abdii Raggaasaa ajjeese jennee dubbachaa ooluun nuufis fafa. Booyaa ooluun nuufis fafa. Nuun ta'u har'a hin boonna, bor hin boonna. Battee Urgeessaa kaleef dheengadda keessatti dagannee jirra. Namni martuu kaa'ee miidiyaatiin karaa FB'tiin gadda ofii ibsatee jira. Gaddi ati ibsattee bira tarte dagattee jirta. Garuu ka boruu ka iftaanitiif akkam taatan. Warri bosonallee dhugumaan Oromoo quuqama Oromoo ni qabna yoo jettan. Waraanni Arsii keessa socho'u, waraanni Wallagga keessa socho'u, waraanni Jimmaan keessa socho'u, waraanni Shawaaf Salaalee keessa socho'u. Dhugumaan quuqama sabaa yoo qabaattan ummataan nu wajji lolaa jedhaani. Ummata wajjin gabbaa, mari'achiisaa, ummata wajjin waltaa. Yoo akkas taate yeroo muraasa keessatti bilisummaa barbaadan mul'ifta. Yoo kan hin ta'in hayyoota Oromoo kan mana hidhaa keessatti hafan guutuu tokko tokkoon fixuuf. Kan mana hidhaa keessa jiraniimi. Kan mana hidhaa keessa hin jirre manatti itti dhaqanii takka takkaan ajjeesuuf deemaa jiranii. Please kuni naa ta'e ani. Jecha kana nama jabatu dubbate. Anis dabalata isiniif taha. Waan akkanaa kanarratti haa qabsoofnu. Waboon ta'ee ummanni waboo wajjin tahee hayyuuf gootamee arjoomne kunoo har'a geenye annooleef calanqoorra tarraan bishooftuutti raajii taane. Garaa laafnee buluu keenyaan diinaaf salphaa taane waggaa dhibbaaf du'aa turre kunoo har'as duure maal mallisa maal mallisa tokkoon du'a. Tokkoon ajjeesisa dhufaa darba nu hin dhumaan cabsa keenya malee sanuma saneessa maal mallisa keenya malee.